Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii gamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana like share godhaa isiniin jedha. Isitti akkam badirree kinoo isinitti ani moofiif cidha godhatta ayyoo jettan like fi cidha hin godhanne anaadha mucaa ta'uu kana beektu haaraa godhattamoo lammata godhattamoo jechuu dandeessu. Inna akkuma argitan ilaala obboleettiin tokko cidha godhatte cidha ishii deemeen ture. Akkas jedha maanguddoo yeroo mammaaku obboloota kiyyaa dammi taa'ee fi durbi teessi gatii hin dhabdu jedhu. Mucayyoon cidha godhattu kun dhugaa rabbiiti nama baay'ee obsitee gaa'ela ishee eeggatte. Gaa'elli ishii immoo gaa'ela baay'ee bareedaa ta'e jechaadha. Yeroo baay'ee umuriin keenya deemee waggaa 35 waggaa 40 taanee gaa'ela argachuu hin dandeenyu jettanii yaaddu miti lakki. Wanti isin gochuu qabdanii amala yoo qabaattan tsabaa yoo qabaattan jaalala yoo qabaattan yoo obsitanii eeggattan guyyaa waaqayyoon siniif kenne duruba tokko gaafa uumu biratti immoo dhiira tokko akka uumu jechaadha. Qodaallee akkatti godhatte jechaadha. Mucayyoon tuni qodaa ishii soofaa kunis kan ishiiti. Soofaa warra duuba dhaabatu kanatu gurmaa'ee biteef jechaadha. Baay'ee jaalala qabdi jechaadha. Inan dinqisiifadhe gaa'ela kana jechaadha. Gaa'ela waan namaa kenninaan akkas kunoo nama eebbisa. Inni abbaa warraa ishiin dhufne otoo abbaa warraa ishiin dhufinaan deebi'ee narraa xiqqoo siqa gujeedha jechaadha. Saniifan deebi'ee isaan amma soofaa bitan kunis irra dhufaa lafa fageenya irraa dhufan ijoo dhugaa rabbi. Jaalala qabaan nama makiina kontiraata qabatanii bitanii dhufan jechaadha. Wanti meeshaan ishiidhaaf bitan meeshaa xiree bakka akkam bareedu siniin jedha. Kana kunadha yeroo ishiin barri irraa gadi baatu tottashachaa odoo jirtu viidiyoo waraa habeeyyuudha siniin jedha. Maaliif reefu tottashachaa jirti jechaadha. Baay'ee gaa'ela eebbifama. Naan ajaa'ibsiifadheeni. Obboloota waayiloota ishii kadhatte illee waayiloota furfuddaa kadhatte qal'oodhuma akka ishii kadhatte jechaadha. Baay'ee baqa. Waldaa keessatti tajaajiltuu waldaa biraallee akkasuma akkasitti simannaa addaa godhanii fi yeroo isaan faarfatanii utaalanii qaashoo dinqisiifatan. Innaa kallattii hundumaan faarfattoonni walitti yaa'anii fi yeroo akkasitti mana ishii bira dhaqanii simannaa godhanii fi gaa'ela obboleettii kana bareessuudhaaf deemanii obboloonni kun immoo siniin jedha. Daandii gubbaarra yeroo isaan adeeman wajjiniin an deeme waan ta'eef innaa maal ta'e seetan namni tokko gaafa gaa'ela dhaabuudhaaf ga'e waan baay'ee itti dhaga'ama. Haadha yoo dhabe abbaa yoo dhabe mee akkam sinitti haa dhaga'amu siniin jedhaadhaaf abbaa gaafa dhabanii gaa'ela geggeeffatan keessatti waan baay'ee miira addaa tokkotu itti dhaga'ama. Garuu yoo immoo hiriyoota yookaaniif immoo nama walitti dhufeenya qabaatan immoo sana hundumayyuu dagatanii irraanfatanii waarrataniitu maatii akka barbaade yoo ta'e gaa'ela ofii ga'uuf siniin jedha. Gaa'ela obboleettii kana hedduu takka dinqisiifadhe akkasitti garee lamaan dhufanii mana obboleessa ishiitti cidha kan geggeeffatte mucayyoon tuni baay'ee tokko jechaadha. Innaa akkasitti gaa'ela siniin jedha. Gaa'ela keessa sinirree warroonni gaa'ela hin qabne gaa'ela heebbaa siniif haa taasisu gaa'ela siniif haa kennu. Gaa'ela waaqayyo yoo namaaf kenne inni nama uume yoo namaaf kenne malee ni ulfaata. Namoonni bara kana kaatanii maaliif hin jaallatu hin qabu gadi dhiisu maaliif seetan fedha waaqayyo waan hin ta'iniif sila saniif gaa'elichi baay'ee fokkisaa nama jalaa ta'a adeema siniin jedha. Indiigama ofuma isaaniiti gaafa qabame ofuma diigama jechaadha. Garuu immoo guyyaa isaa eeggatee guyyaa rabbi namaa kennetti immoo yoo obsanii eeggatan guyyaa isaatti immoo akkasittiin simatamanii kabajamanii hunduma biratti gaa'ela ofii bira ga'uuf siniin jedha hordoftoota chaanaalii kooti. Inni akkasitti gaa'ela ofii bira ga'uun barbaachisaadha. Gaa'ela siniif haa kennu siniifillee warroonni biyya hambaa jirtan kan ganaa gaa'ela dhaabdan. Waaqayyoon gaa'ela siniif haa kennu nama gaarii nama sin kabaju nama sin jaallatu nama fira keessan jaallatu nama hiriyoota keessan jaallatu siniif haa kennu. Tokko maal fan akkas jedhe seetan sin jaallateetu haadhaaf abbaa keessan obbolaa keessan immoo kan hin jaallanne jiraachuu danda'a jechaadha. Maaliif
tokko baqaashoo gaa'ela jechaan beekamaadha hin beektu waan ta'eef borcamaadha. Kan immoo jaalala qabu nagaa qabu immoo asumaachiyyuu hin beekama waan ta'eef gaa'ela akkasii gaa'ela eebbaa siniif haa kennu siniin jechuu barbaada. Asumaan gara faarfattoonni dhugaasa faarfataniif shubbisan hedduutu akka itti gammadeen illee dhaggeeffadhaa siniin jedha. Viidiyoo kana laayikii gochuun hin dagatina. Shole gamana gamachunga eleba. 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 Bilchera jirakana bilchera. Bilchera jirakana bilchera. 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 Bilchera.